fudhataa jiru. أهلا فيكم. بقى نقان أفتاني سيسينا أصلاً سيريس تأسني هسا كفيسبوك توكتين تلو ولا قارة نتي عندنا سجى تلو الأبدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم. بقى نقان أفتن المان أرومو كالي في قاري مرتي كيسنو سبب سبلمين كان نجاي عدد بقى نقان أفتن سنين جت هاوشان كيسن. ويلكم تو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتمتي نجانا في قبضمتي المان بورنا في بارينتو نجانا في قبضمتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتمتي وي أكم يستي بدي أكسي جرا لايفي بيجي كان بدان سينو مالي كرا تيك توكي ولا كا يا ربي قلبينك يا تيك توكي برنجرا كرا توكي تين تلا ولا كا منو منجرا مدينك يا مونتي بهوك يا جرا فردين جرا اتفقاتا اوكو ورجي رومو ويلكم بقى نغان نفتني بريدوكو غلطومي ارجليفي ديفتي هن جومتي أما بقى سياسة كاميرايو بلستي إزرا تكون أمة أورمودي كان بربادو تاريخ أنا في فردتنا كان في تودندا. سلامتك السنف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عميش السيناومي واتو كتكو سنغافة شو بربادا رجل لي ورمو لعبا كم يوردي قرتن غافي سنف كبا يادي كيسان كومنتي جلب بريستاني كومنتي كيسان تاكاسي أما دندي ديبيت سنيكين نججولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كراتو كتين تلو لقا سينين توري جولي رب الشيبة أما سران قوم نقرسني هاسا جرى دلتي جرى قلبي أنا بايس يعني جرى والله ستي بريدوكو قاسني فسرة يوم أنا مدامين جرى ني أرقتاني كوشينا مدامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى نجان نفتي بوينت ولا كا بقى نجان يقدي تروكو متابعي كيا سيسيناتي سنيف هاسا جولين باين ilaalchi keessan durii fi kan amma wal adda waan ta'eef gaaffii sinirraa qaba. Hawaan dura maal turte amma maal inni isa jedhu sin gaafadhachuudha. Yaadamtee lubbuyyee beesti geeraa fiqir jira kunoo dhufeen jira qaalii nama jirtu miti sin nagaanaaf qabdu ilmaan Oromoo kutaan 11 marti keessanuu akkamnaaf jirtu jireenyi badhaadhaa. باية تكوسياني بري جرى قالي نما أبشر سو قافيس قافدا ورجي ورمو مكا يوتيوبيكي يا هوا توب زدا بريدوكي يو سبسكرايبينج غونيتي هوا توب زدا تبريسا سيرتي غودا سنيفا yeroo hedduu sin karadheenaaf gochuu diddanii jennaan kanas amma dhiisee jira intalli wallaggaa kun kadhaa malee homaan beektu naan jettu wadheen callisee beektu nan sodaadhe yeroo baay'ee kadhaa baay'isuun kun gawaa biraa fakkaachuu ni mala nuti mi'aa yuutuubii illee hin barree gara fuulduraatti irratti hojjenna gaafa biyya galbu jenneeti malee as keessa gaawaa shaayii jechuun iyyuu yeroo nuuf hin kennu siniin jechuu barbaadeeni so waan siniin jechuu barbaadu ijoollee Oromoo duraan dursaa salaamata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا كيساني فيلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتو مالي فولي كي بوكو كي I don't know ناقلان جرو إيه جاجي أنكم كان فولي كي ينبوكو أكملي بوكو كيسا نافين قال لك أنا فرتت لي تري أتسن الراسي كيس نقرسيسو so maybe بيكامو يروتكو تكوكما كان فرتت بقى نجانا رفتني جولي أورمو والرافان كي يلاقى أجرتن يقوانتن إسنيف كابو وانا داتي متي جولي انتو كتكو بايي نعرف ستاني
hawaan xawalwalleedha jettanii ani xawalwallummaa hin qabu osoo xawalwallummaa qabaadhee waggaa lamaaf wayi dhaabama biyya bulchaa jiru kana deeggareera akka wallaalumsa kiyyaatti ani sijammar kaayyoon kiyyaa maatii kiyyatti mana ijaaruu haadha kiyya kaddamu malee siyaasaaf biyyaan baane garuu hanga oromummaa qabnutti waan nutti dhaga'ame tokkoo fi waan ijaan argine tokko akka barannitti akka aadaa keenyaatti waan tokko ni dubbannaa jechuudha. So kanaafi deeggaraa dhufee dhaaba kana ammasitti immoo yeroo ammaa kana keessa immoo wanti haamilee namaa kennu hin jiru. So ilmaan Oromoo addaa wal qoqqoodee kaan hidhamee kaan du'ee dhugaan dhokatee waan jiruuf hanga sanitti ani dubbachuudhaaf haamilee isaa dhabee callisee jechuudha. Garuu baay'een keessan hawaa xawalwalleedha maal jechaa turtani. Sababa Abiyyi deeggareedhaaf ijoollee waan nan godhiin hin jirani garuu Oromummaa namni qabu waan amma deemaa jiru nuti ani dhaaba kamirraayyuu jibbaa hin qabu dhugaa dubbachuu yoo ta'e dhaaba kamiyyuu hin jaalladha kan Oromoof quuqamu kan mirga sabaaf sablammii Oromoo kabachiisee hayyoota isaa waliin deemu boorus ta'e har'as ta'e nan jaalladha. Isinii galee haqiiqaan isinitti hima. Nuti hin boo'inoo bu'aan jiran haqiiqa isinitti himaa jira. Isinii galee Itoophiyaan Jawaar Mohammadiif hin ta'in Itoophiyaan dhugaa hacee dhoksee Itoophiyaan Baqqara Garbaa mana hidhaa hangaarraa waggaa tokkoof wayi kaayee Itoophiyummaa haqaati jettanii ni yaaddu kana qofaan adeebisa. Ani rakkoo miti. Isin arrabsitaniif rakkoo miti. Ani Abiyyi Oromummaa irraa hin fuudhu. Abiyyi aangoo irraa haa bu'u hin jedhu. Garuu akka sirrii hin jirre hamma beekumsa kiyya wallaalumsa kiyya irraa miidiyaa man Abiyyi deeggaraa ture kan irratti amallee dogongora Abiyyi hima. Dogongora Abiyyi himuu jechuun Abiyyi aangoo irraa buusuu miti. Quba qabaadha. Warri deeggartoota badhaadhinaa taatanis warri kaafaa taatanis Abiyyi jibbuu jechuun aangoo irraa haa bu'u jechuu miti. Abiyyi sirna isaa balaaleffachuun Abiyyi aangoo irraa bu'ee wayyaaneen achaa taa'uu miti. Isinii galee Itoophiyummaan sabaaf sablammii mirga Oromoo kabachiisu yoo jiraate ahlan wasaalan nuti sabni Oromoo duras nyaachisee obaasee bara rakkinaa keessa isaan dabarse akka amma ijoollee isaanii biyya Arabaa kana deemanii mana itti qayyaran kana osoo hin taane sababni isaan gaallaa jedhanii nu arrabsaniif yeroo durii galaa jedhanii waan nyaachisaniif malee wayi Oromoon maqaa akkasii qabaateetii miti. Understand hubachuudhaa qabdan. Abiyyi yeroo sirrii jiru deeggaraan ture. Wallaggarraa niitoorkiin baatii 3 yeroo citu guyyaa tokkoon hawaasa Wallaggaaf sagalee ta'ee hin beeku. Allattuu bakka biraa ta'ee osoo hin taane mee har'a boor tokko ta'u wayyaanee waggaa 27 uummata keenya taphatteetti. Abaawwi bakka meeqatti cittee kan ajjeestee lafarra gootottee kan waa hedduu gootee jirti. Har'a boor tokko ta'u ammoo aangorra kan jiru ilma Oromooti kan jedhuuf jecha sabaree waan jiru hunda dhugaa jiru osoo beeku deeggaraa ture. Ammoo mirgi Oromoo sarbamaa dhufe. Oromoon hidhamaa dhufe. Dhugaan Oromoo dhokataa dhufe. Oromoon kan qabsaa'e, Oromoon kan wareegame, dhiigni qeerroo guyyaatti Bishooftuu irratti nama meeqa wayyaaneen kan fidde, jijjiirama kan fide dhiiga qeerroof qarree fi Jawaar Mohammad ta'u addunyaatu ragaa ba'a. Itoophiyaan ammoo jijjiiramni dhufe kun Jawaar mana hidhaatti waggaa tokkoof wayi ilaaluudha. Oromoon aangootti dhufe kun hayyoota Oromoo mana hidhaa keessatti waggaa tokkoof wayi ilaaluudha. Namni tokko yakkamaa yoo ta'e yakki isaa maal akka ta'e adda ba'ee mana hidhaa keessaa ba'a. Jarri kun yakkamaa miti. Badii tokko malee mana hidhaatti oolmaa isaan Oromoof oolan galanni isaanii kanaan deebi'a jettanii yaaddu dhugaa rabbii ana haqiiquma isin gaafadha. Warri yeroo Jawaariif haqiiqaan namni yeroo sagalee ta'u wanti isin aarsu rakkoon isin qabdan maali isa jedhu isin gaafachuu barbaadeen gabaabumatti. Rakkoo isin qabdan maali? Galanni jarri kun Oromoo biraa qaban mana hidhaatti dararamuudha. Ani kayaara ergitu maal ergitu no problem homaatii miti. Kayaarri kee anaaf waan naaf buusu sin qabu waan na fayyadu sin qabu waan na miidhu sin qabu sii galee ati bichaan of bari.
Oromoo taatee jennaan bizibt Oromoo taatee jennaan Jawaar Mohammediin hin jibbitu. Oromoo taatee jennaan Baqqalaa Garbaa hin jibbitu. Oromoo taatee jennaan Mararaa Guddiraa hin jibbitu. Siyaasa isaanii seeraa fi heeraan siyaasni isaanii Oromoof Oromiyaa osoo hin taane kaafaa of badhaadhinni kaayyoon isaanii tokkuma. Kaayyoon isaanii tokkuma. Isinitti hima. Waraana adda bilisummaa Oromoof Oromiyaa bilisoomsuudhaaf qabsaa'u malee jarri kaafaa of badhaadhinni kaayyoon isaanii tokkuma. Isinoo isa kamiin arrabsitanii isa kamiin faarsitu. Dhugaa rabbitanii gaaffii natti ta'a yeroo tokko tokko. Bari kan Oromoon itti wareegame kan boolla tokkotti ilmoo 3-4 awwaaltee haati tokko bilisummaan dhufuu bismillah itti jiraannaadha. Madri mungkin saaloon. Baay'ee nanaasii namichi. Bilisummaan dhufee itti jiraannaadha malee itti aara galfannaadha malee mana hidhaa keessatti wal hacuucuu orma walitti wal gammachiisuuti miti. Nuti isa amma isinitti himaa geeffadha. Isa amma harka rukutaa ture deebisee akkan gaabbu na godhe garuu hamman ture keessattis waan gaabbu hin qaban haqiiquma isinitti himaa. Hamman ture keessattis waan gaabbu hin qabu garuu iddoo sirrii hin jiraanne jedhee nama kana mormuu nan danda'a. Rakkoo qaba. Wayinaa kaffalamaa hin jiru bari kanan deeggaraa jiru. Hangarii keessa akaawwadhuuti nyaadhaan of ta'ee deemaa jira hangaarraatti. Hangarii kee akaawwattee nyaachuu dandeessa. Ani akka hawwaatti isinii galee Itoophiyaan Jawaar qabee hidhu, Itoophiyaan Baqqalaa Garbaa hidhee, Itoophiyaan uummata Oromoo hacuucu, Itoophiyaan dhugaa haacee dhoksee anaaf Itoophiyaa miti yoo hin jedhee mormee rakkoo qaba. Eesh fi mushkila qo'ame kan isin nyaate hinjiraansaa bakka kame ani wallaahi laazimsuma dhugaa isinitti hima. Beejii kanarra wanti liivii waraabsisuu na dhowwee maal akka ta'e beektanii? Yaadaan nama mormuu hin beektan. Ani garuu hamman Oromoo ta'e keessatti quuqqalammii kiyyaa miidhama lammii kiyyaa hedduu natti dhaga'ama. Hedduu natti dhaga'ama. Yoo isinitti dhaga'amuu baate anatti ni dhaga'ama. Maaliif ani kanan hojjedhee jiraachaa jiru mana madaamiti. Way miindaannaa kaffalamee miti. Isinii galee viidiyoo tokko yeroo asirratti waa tokko jettu viidiyoon keessun hin naqamu kana beeki. Ilaa hamma yuutuubii hamma googeelii deema. Ati Oromoodha. Oromoo afaan Oromoo dubbatta. Hayyuu Oromootiin waa jetta. Hayyuu Oromootiin barreessitee maxxansita. Miidiyaan kun miidiyaa kee qofaa miti. Miidiyaa dhuunfaa miti. Miidiyaa addunyaan arguudha. Sii galee. Afaan Oromoo dubbachaa yeroo hayyuu tokko waa jennu viidiyoon kee dhaloota keetti darba. Understand? Mucaa keetii yuutuubii irratti viidiyoo kee argiti. Seenaa fokkataa kaa deemuu malee seenaa bareedaa seenaa qabeessa kan uummata Oromoo tokkoomsu dubbataa hin jiru. Isinii galee garuu yoom of barraadha. Anaan kan na dhibe yoom of barraadha. Isinii galee ani dantaa namaa hin qabu dhugaa rabbitti. Namni tokko na jajee na faarsee sheerii naa godhee gochuu dhiisee maa andana mushkila. Isinii galee sheeriin yuutuubii fi feesbuukii yookaan immoo beejii anaaf maallaqa ta'ee boorsaa kiyyatti waan naa galuu hin qabu. Dhugaan an dubbadhutu jecha tokkollee haa taatu waan uummata Oromoof bu'aa buusu yoo ta'e akka wallaalumsa kiyyaatti hawaasa kiyyaaf miidhamaaf sagalee ta'uudhaan qaba. Wanti hundiyyuu ni darba. Wanti hin darbin hin jiru. Isinii galee dukkana duuba ifatu jira isa jedhamudha. Isinii galee galanni Jawaar Mohammed jara kanaa biraa qabu mana hidhaa osoo hin taane Baqqalaa Garbaa rakkootii miti. Mana hidhaatti umurii isaa guutuu fixeeyyu homaatii miti. Wayyaaneenu waggaa meeqa Baqqalaa Garbaa hidhe. Isinii galee namni Oromummaa isaaf jecha waan barbaade ta'a rakkoo hin qabu. Namni garaaf hin qabsaa'in jechuudha. Namni garaaf hin bitamin jechuudha. Dhugaarra dhaabbattee saba kee waliin yoo dhaabbattee nama dogongore kana yoo sirreeffattee namni sun illee bakka sana turuu danda'a. Amma bakka badii kiyyaatti hawaaf yoo harka rukutte hawaa qajeelchite jechuu osoo hin taane hawaa balleessite jechuudhaati. Isinii galee hundumtiyyuu bakka taa'an lammummaa isaanii qayyaranii biyya ganda ormaa ta'aniiti biyyittii kana tokkoomsanii aangootti Oromoo fidanii yeroo gaira biyya. Ifa manatti bilbilaa jiranii. Natti bilbilamaa jira. Isinii galee
lammummaa isaanii qayyaranii kalas yaa kalba maal bilbila kun immoo tortoraan na alabuu shakli dhaabbilee siyaasaa kana ergii biyya galchee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed waan gochuu qabu jara kana wajjin marii gochuu qaba ture. Dogongora tokko lama dhiyeessanii kaa'uu deemuu nan danda'an akka nama taraa kaddaamaa tokkotti. Isinii galee dhaabbilee siyaasaa kana walitti waamee maaliif Oromummaa keessaa gahee qabu qabsoo isaan gaggeessan aarsaa itti isaan kaffalan daran kumaatama wanti kana jennee lakkoofnu hin jiru jechuudha. Baay'eedha kana inni dubbannee fixuu hin dandeenye. Isinii galee garuu har'a eessa jiru? Jarri kun lammummaa isaanii achuma paaspoortii isaa osoo hin qayyariin Jawaar Mohaammed osoo Ameerikaa jiraateera ta'e bashannanee zanaa hidhee jiraata. Isinii galee zanaa hidhee jiraata. Isinii galee qaajoollee ba'uu qaban nan baasaa jira. Isinii galee garuu amma paaspoortii isaa gara lammii Itoophiyaatti ergii qayyarate nama namaan gadi gootanii kan mana hidhaa keessa waggaa tokko bari Jawaar Mohaammed waan gara fuulduraa dhufuu deemu nama har'a tilmaamee isinii himu osoo beektanii ganaa waan gara fuulduraatti ta'u nama har'a isinii himudha Jawaar Mohaammed. Sammuun isaa akka kompiitaraatti dhugaa rabbiti. Nafxanyaan baay'ee sodaatti Jawaariin dhugaa dubbachuu ta'e. Qabsaa'ota Oromoo keessaa akka rabbii isaaniitti kan sodaatan nafxanyaan tokko marroo fi Jawaaridha. Kun haqa jiru liqimsaa. Isaa yoo harka wal qabatanii deeman galma ga'uu danda'u. Ani wal harcaasuu isaaniitti wanti na gammachiisu tokko hin jiru. Miidhama Oromoo irra dhaabbadhee wanti harka na rukuchiisu gammachuu tokko hin qabu. Isinii galee akka hawwaatti isinii himaa jira. Isin dirqama jecha hawwaa kanatti amanuudhaan qabdu isinii jechaan jiru. Isinii galee waan barbaadan waan isinitti fakkaate dubbachuu dandeessu. Garuu afaan Oromoo dubbachaa Oromoo tokko kanatti cabsitu afaan Oromoo dubbachaa dhumaatii uummata Oromoo irratti kan kolfitu viidiyoon kee kun ilaa ammatti duutee akiraa deemtutti hunuma siitaa dhalakeetu viidiyoo kee kana arga. Yoo bilisummaan dhufeeyo qabsoon uummata Oromoo kun kaayyoon isaa yoo galma ga'eeyo ilmoon kee viidiyoo kee har'aa kana yeroo ilaaltu maaltu itti dhaga'ama jedhiiti tilmaama. Isinii galee Oromummaan maal akka taate seenaanis nu dubbata maatiin keenyas nu barsiisa. Isinii galee soo kanaafuu viidiyoo tokko yeroo hojjettan dhaaba kamiyyuu deeggara of ilaallachaa dubbadhaa. Oromummaa keessanitti amanaati eenyummaa keessan jaallachaa akka diimokiraasiitti deemaadha ergaan isiniif qabu. Ani hawwaan har'a dhaaba kana deeggaruu dhiisteedhaaf ani wallaaltuudha waan hin beeku hin qabu. Garuu hanga wallaalumsa kiyyaatti deeggaraa dhufeera. Namni hedduun diina na godhatee hamma waa hedduun aan jedhutti deeggaraa dhufeera. Garuu kan dhaaba kanarraa qaxxi godhee na dhaabee hidhamuu Jawaar Mohaammadii fi du'a Haacaaluu Hundeessaati. Isinii galee ergi Haacaaluu Hundeessaa du'e ana hamilee mayyuu hin qabu. Haacaaluu Hundeessaa bari haqaaf wareegame dhugaaf wareegame dhaaba kamiyyuu haa ta'u kanaacee ajjeesee maaliif dhugaansaa ba'uu dide kan jedhu gaaffii natti ta'e namni tokko bakka inni kabajaa mayyuu hin arganne reeffumti caacee jechuudha. Darbe waan hundaayyuu ammas Wallagga keessatti mucaa sookee ganaa umuriin isaa waggaa 16-17 isinii galee namni tokko Oromoo yeroo miidhamu Oromummaan isaa itti dhaga'ame waan tokkotti dhukaasee nama tokko ajjeesuu danda'a. Biyya Itoophiyaa keessatti erga yoomiiti namni nama ajjeese viidiyoon irratti waraabame ajjeefamuun erga yoomiiti eenyu irratti eegala mucaa sana irratti eegala. Kanaacii ajjeesayyuu kunoo hangarraa dhugaansaa hin bahin jira. Wallagga Bahaa Dambidooloo keessatti mucaa sabiyyii ganaa waan tokko hin argine bari mucaan suni badiisaattis to'annaa seeraa jala oolee isinii galee murtoo isaa fixatee ba'ee bor biyya bulchuu danda'a beekaa. Sanayyuu daran viidiyoo waraabanii ajjeesuu irrammoo darbee haadhaaf abbaa akkamitti boosanii awwaallattu jedhame achitti tumu kuni tuffii uummata Oromoo. Ani waan akkasii osoo ilaalu wanti na gammachiisu tokko hin jiru. Immatti dhaaba kana deeggaruuf isin qabu. Isinii galee yoo mirgi uummataa hin sarbamee yoo ajjechaan Oromoo uummata Oromoorraa hin dhaabbatiin hamilee isa kamiin dhaaba biyya bulchu deeggaramee naaf hima.
Minaafuma ani jibbaa tokkoyyuu qabu nama kamirraayyuu bas hamma mirgi uummata sabaaf sablammii Oromoo eegamutti bar jijjiirama kana kan fide isuma dhugaa Rabbii yoo dubbanne sinigale eessa qabsaa'onni keenya baddaa gammoojjii ta'anii garaa qullaa beela'anii qeerroo meeqa itti dhabame bari lammiilee Oromooti kan dhibba keessaa 10,000 kan itti dhumee jijjiiramni kun dhufe. Ammoo Oromoon eessa jira? Hangarraa bu'aa jira. Hangarraa hidhamaa jira. Sinigale gaafa Jawaarrii fi Baqqalaa mana hidhaa galchitan akka deebi'ee maal jedhee isinitti himuugaa. Kheer inshallah waan marayyuu ani akka hawaatti waan kuni anaan haamilee kiyya onnee kiyya cabsee waan jiruuf deeggaruu hin danda'udha. Sinigale isin yoo dhuftanii jecha badaa namaan jettanii wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jecha badaa namaan jettanii nama tokko yaada isaa sitti tolee waa'ee Oromoorraa jecha tokkodha. Jechi isaa sii ta'a yaa furadhu yoo siin taane immoo kanas bira darbe. Namni waa'ee Jawaar dubbatu dirqama arrabsamuu qaba. Namni waa'ee Abiyyi dubbatu arrabsamuu hin qabu. Yaadaan wal goolabuu, yaadaan wal amansiisuu hoo dandeessan. Oromummaa amma beektan irraa Oromummaa maal akka ta'e qabsoo kanatti qabsoo kanatti aarsaa maaltu akka itti kaffalamee gadi fageenyaan nama kana hubachiisuudhaa qabdan. Sinigale malee dirqama dhaaba kana qofa deeggaruudhaaf hayyuu Oromoo aarsaa meeqa kan itti kaffale xiqqeessuu arrabsuu hin qabnu. Daldaltuu YouTube jettee an daldaltuu YouTube miti YouTube irraayyuu waan an argadhe hin qabu qotti si baasa. So irra caalaan keessan guddifachaa akkasiin taatan namaaf gala. Maaliif namni Oromummaa isaatti ergii amanee Oromoof sagalee ta'e waan inni dubbatu sanarraa barnoota fudhachuudhaa qabdan. Garuu akkasiin hin fudhanne immoo kan isin godhe guddifachaa waan taataniif bakkuma maal citee dhiiga jedhama miti Oromummaa so isinitti hin faradamu. Garuu haa ta'u malee yaada dhuunfaa nama tokko jala dhuftanii jecha badaa jechuun isinirraa hin eegamu. Hawaan Oromummaa qabdi, hawaan sabboonummaa qabdi, hawaan gandi isheen irraa dhalatte nama garaaf dhaabbatu miti qabsaa'ota hedduu kan lubbuun darban Oromummaa isaaniif jecha. Sinigale kaayyoon isaanii hangarraa galma hin geenye. Aarsaa isaanitti kaffalama wareegamaniif hammarraa galma hin geenye waan ta'eef ammallee uummanni Oromoo harkan kennu jechuudha. Isin bakka Oromoon biyya rabbashaa Oromoon aarsaa inni itti kaffale kumaatama osoo beektan. Garuu amma kan itti akka barbaade ta'aa jiru dhiiga qeerroof qarree itti dhangala'ee jijjiirama kana dhufeetti kan itti intineechaa jiru naftanyaadha. Sinigale animmoo yerootti jaraaf harka rukutuu hin qabu. Sabni kiyya miidhame isaan wajjin dhaabbadhee miidhama isaaniif sagalee ta'e yoo isaan gammadeen gammadee yoo isaan boo'an boo'uu naa wayyanaaf. Sinigale kana filadha. Moo jireenya dhuunfaa kiyyaa nama intin jedhu miti. Ani suma isin ta'uu walwaallee jettaniif kana isinii yaada kana isinii kaasi malee ani ofitti amanamummaa qaba. Fedhu Jawaariin deeggaruu nan danda'a. Fedhu Oromoo deeggaruu nan danda'a. Fedhu adda bilisummaa Oromoo deeggaruu nan danda'a. Kaayyoo isaa ganamaa kan hin jijjiirre jechuudha. Sinigale so ilaallachaa dubbadha. Viidiyoon keessanarraa kun YouTube irratti dhaqee ta'a. Google aappii addaa garaa keessa dhaqee waan galuuf booddee ijoollee keessanii achirraa argitee xiqqoo sammuu haamileetti cabdiisa jedhu ilaala. Maaliif dargiinuun kufe wanti hundumtuu yeroo eeggata malee ni kufa jechuudha. Sinigale guyyaan Oromoon itti bu'ee Oromoon itti dararamee amma hanga har'aa mana hidhaa jiru kan ammoo guyyaatti Oromoon gammadee bilisoomee jijjiirama kana caalaa daran dhufee yeroo itti jiraatantu jira. Abbaan lubbuun jiru afyaan jiru arguu danda'a. So kanaafuu nuti kan feenu tokkummaa isaaniiti. Harka walitti qabatanii akka nafxanyaan inaaftutti malee nuni kan feenu nafxanyaa waliin uummata Oromoo kana intini jechuun kun anaan nan gammachiisu. Ani tokkummaa isaanii isa yeroo Xayyibaa Lammaa Magarsaa bari amma Lammaa Magarsaa barumsa irra jira jedhu malee eessa akka jiru hin beeknu.
Isinii galee eessa akka jiru hin beeknu miidiyaa kamirrattuu beekni jechaa hin jiru. Barumsa jireenya isa kamtu itti tolee jennaan barumsa barate Lammaa Magarsaa Haacaaluu Hundeessaa lubbuun wareegame Jawaar Mohaammed hidhame barnoota isa kamiif baratame hanga baratee beekuyyuu itti fayyadamaa hin jiruuti. Barumsa isa kan barata adda biraa kan hangarraa baratee itti uummata isaa tajaajiluyyuu bari mootummaa Oromiyaa irraa gaafa Lammaa ka'ee gaaf sana argee hacuucamuu uummata Oromoo gaaf sana arge. Isinii galee mootummaa because ijoollee guddifachaatu guutee jira beejii kiyya jala isinii yaasa inshaallah. So kanaafuu Lammaan iyyuu ukkaamsame waa godhameeti jira. Awwaan maalnaan jetti naan jedha akkuma waaqoo guutuu miti eenyu kan wayyaanee ukkaamsite yeroo san akka saniitan malee isinii galee. So wanti hamilinaa kennuu hin jiru gaafa dhaqee hayyooliin Oromoo mana hidhaatii ba'an uummanni Oromoo gammade anillee hedduu gammada gaafsan garuu amma gammachuu hin qabu. Isinii galee wanti nama tokko mudatu boornu qaqqabuu danda'a jedhaati yaada. Amma obboleessi kee obboleettiin kee miidhamtutti callistee harka rukutiin kaabineedhaaf. Abiyyiin Oromoodha. Oromummaa sarraa fuchuu hin dandeenye. Garuu sirrii hin jiru. Kuni uuma jirtu mootummaan immoo ni qeeqamaa ni sirrata uummata isaa tajaajila. Mallas iyyuu akka zaayibaa arrabsaa turanii Hayila Maariyaam Dassaaleny arrabsaa turanii mootummaan ni qeeqama. Maaliif sabaaf sablammii Itoophiyaa bakka bu'ee biyyatti waan tajaajilaa jiruuf. Isinii galee. So kanaafuu nuti hayyooliin keenya kaan osoo lubbuun jiru afaansaa takaalama kaan immoo mana hidhaatti harama kaan immoo du'ee dhugaansaa dhokata sirna akkasii wajjin waan deemnu miti isinii jechuudhaaf gabaabumatti ijoollee baay'een hanga har'aa intiniin jetne natti fakkaata. Isinii himaa hin jiran garuu amma hin dandeetti waa tokko irraa akkasiniif galutti isinii himaa deema. Ammas taanaan anjibbaa nama kamiyyuu hin qabu. Suuraa nama tokko gadi galgashuu hin danda'u arrabsuu hin danda'u garuu gamanaa danda'ameen namichi sun karaa kamirra akka jiru barreessee maxxansuun nadhii gammadaa galatoon waan nadhii gammadaa wayyaaneen ukkaamsitee hambiste. Isinii galee akka sanitti ukkaamsaniiti jiran amma malee Lammaa Magarsaa barumsa irra jira inni jedhu kun soba. Lammaa Magarsaa barumsa irra hin jiru. Kun dhuguma jirtudha. Maaliif mirgi amma jiru dimokiraasii gamtokkee waan ta'eef namni dubbachuu waan hin dandeenyeef waan hundaayyuu uummanni Oromoo beekaa amantiin jechaa jira. So kanaafuu inshaallah rabbiin uummata keenya haa tokkoomsu. Dooktor Abiyyi illee akka duraa sanitti waggaa lamaa sanitti uummata Oromoo akka inni qabatee deemu rabbiin haa taasisu. Kan jallate rabbiin haa qajeelchu kan hidhame rabbiin nuuf haa baasu. Ani kanadha wanti isin jechaa jiru. Nama tokko arrabsuunis hin danda'amu. Arrabsinee aangoo irraa buusuu hin dandeenyu. Faarsinee aangoo irraa hambisuu hin dandeenyu. Hojii isaatti kanatti sakaa'u, hojii isaatti kanatti raasa buusu. So kanaafuu rabbiin isaan haa tokkoomsu gabaabumatti namni kana godhin ani sammuu kiyya akka sammuu kiyyatti amanee hin deema malee akka namni aan jedheen hin deemu nabar. Kun amalee kiyya. Xiqqummaa kiyya irraa kaasee jechuudha. Namni akkasitti deeminaan jedheef hin deemu. Maaliif hamman Oromoo ta'e keessatti miidhaa Oromoo osoo ilaalu wanti tokko wanti na gammachiisu hin jiru. Isinii galee maaliif Oromoodha Oromoo ta'e dhaladhee rabbitu Oromoo na godhe. So kanaafuu Oromoon yeroo boo'u hanga kana duraan lafa dhiitee sirbaa tureyyuu rabbiin naaf dhiisu. Tokkummaa isaanii irratti jabaadha. Oromoo yoo tokkoome ciisee injifachuu danda'a. Amma nama keenya yoo ilaalle ni kaan nafxanyaa harma ciraan horee calii calanqoo dagate alaabaan nafxanyaa Oromoo mataa alaabaa nafxanyaa sirra hidhatee afaan bana. Alaabaa nafxanyaa of duuba kaa'ee sirba waan nama qaanfachiisu dhugaa rabbiiti. Waan nama qaanfachiisu. Sanaayyuu yoo guddifachaa taatan afaan Oromoo dhiistanii afaan keessanitti osoo fayyadamtanii rakkoo tokko hin qabu. Bari Oromummaan eenyummaa keenya osoo beektanii eenyummaa keessan jaallattanii kaatanii akka dimokiraasiitti deemtan. Baga nagaan dhuftanii welcome to. So namni eenyummaa isaa jibbaa
alaabaa ofii qabu alaabaa lafee meeqa itti caccabe dhiisee alaabaa lumutti qabachaa hayyoota Oromoo hin arrabsu never. Rabbiin ofis naa barsiisu. Ani homa tokkollee jechuu hin danda'u. Rabbiin of nu barsiisu mara keenya. Kan ajjechaa eebbisaa addunyaa dagatee wayyaanee wajjin fiigullee kan immoo ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa dagatee nafxanyaa waliin hudduu raasullee Rabbiin haa qajeelchu. Nuuf hundiyyuu diina keenya isinii gadi osoo beektanii garuu irra caalaa namoonni keenya waan kaleessa darbe hin yaadattan rakkoon keessan. Waan nama simmeedhee hin yaadattan. Isinii gali garaa keessatti hin kaawwattan. Alaabaa wareegama lubbuu meeqaan dhuftee fi alaabaa warra gumaa wal bira qabdanii xiiqee amma dhaaba biyya bulchaa jiru kanaaf jecha maqaa Oromoo arrabsiistu namoonni baay'ee. Haacaaluu Hundeessaa kan nurraa nyaate nafxanyaan Finfinnee keessatti marraa meeqa itti dhufanii ajjeesuudhaan isaaniif tasaakka'uu dide dhumarra argatanii isaanii tasaakka'e kan isa dagattanii Minilik goota jettu afaan Oromoo dubbachaa. Alaabuu shaklukum wallahi laazim ani hedduun isinitti qaanfadha garuu ani kan namaan hin dakkalu ani amman Oromummaa kiyyatti amanetti hayyoota Oromoofis ta'e hamman beeku raawwanan beeku nama maxxansa miidiyaa mataa kiyyaa irratti yoo isiniif ta'e ilaaltanii yaada sana sheer gochuu dandeessan yoo isiniin taane dhiisuu dandeessan dirqama hin qabdu. Isinii galee jaallattanus jibbitanis immoo Jawaar Muhammad nama sabaaf sablammii Itoophiyaa jaallatudha. Nama saba tokko qofaallee intinii jedhu miti. Isinii galee Jawaar Oromoo waan ta'eef Oromummaa isaa jaallata. Oromoo waan ta'eef haqarra dhaabbata malee jibbaan zeegaa nama kamiyyuu hin qabu. Garuu nafxanyaan ni balaaleffatti. Isin immoo wanti nama ajaa'ibu nafxanyaa waliin taatanii Jawaar Muhammad yeroo jecha fokkataa jettan maaltu isinitti dhaga'ama? Maaltu isinitti dhaga'ama dhugaa rabbiiti. Amma kana dura nuti namni tokko qeequu fi arrabsuu waladda. Oromoo bakka bu'ee yeroo hojjetu waan beektuun jecha tokko lamaan qeequun rakkoo miti. Dogongora keenya amraamu hubannee deebi'uudhaa qabna. Hanga yoomitti. Bari Jawaar Muhammad Abiyyi waliin tinee jechuun Abiyyi utubee qabee dhaabee jechuudha beektanii. Waan Jawaar dubbate hundiyyuu numa raawwate argitanii akka qaalluu ixaanarra buusanii waa katabdu jira miti akkas jechi Jawaar Muhammad ganaasa gara fuulduraa ta'uu deemaa jiru yoo inni walgahii irratti kaleessa dubbate har'a wanti sun uumama jechuudha. Jabaa Oromoo jabaa ofii abbaatu jabeeffata jedha. Rakkoo miti. Hidhaan qorsooma dhiiraati. Boriif nama qaraa. Isinii galee gootadha kan Oromummaa isaaf wareegamus gootadha kan Oromummaa isaaf hidhamus haqarratti kan jarri kun dhaabbatan badii tokko malee mana hidhaa hangarraa kaa'uun kun baay'ee tuffii uummata Oromoo waan qaban agarsiisa jedhee yaada akka kiyyatti. Sababni isaanitti mana hidhaa galan Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessaa bahuu hin qabu reeffisaa jechuun gaaffii uummata Oromoo miliyoona 60maati. Maaliif Finfinnee kan Oromiyaati. Mucaan kun artistii keessaayyuu qaalii Oromooti. Isinii galee mootora Oromooti. Haacaaluu Hundeessaa jechuun nama tokko miti. Taraa akka Teedii Afroo amma waa'ee hudduu dhalaa faarsa malee tokko waa'ee qabsoo sirba bareedaa tokko hin qabamu Teedii Afroo. Isinii galee garuu artisti nama akkasii du'ee reeffisaalee sekendii tokko Finfinnee keessa kaa'uu dadhabdan. Finfinnee keessa fuutanii fiigdanii baastanii. Iddoo abbaaf haati jedhanitti yoo awwaalameyyuu mucaan kun seera qabeessa. Isinii galee Oromoof ani qaaliidha. Qaalummaansaa artistoonni beekaa wallaalaa qotee bulaan reeffasaa kana simate seera qabeessaan awwaalamuutu ture. Isin garuu akka nama yatiima tokkotti baastanii gara maatii isaa galchitanii homaatii miti. Rabbiin jannata keessa nuuf haa kaa'u haacee keenya ni jaallanna. Du'aan isaatiiyyuu Teedii Afroo caala jechuudha 100%. So inshallah Rabbiin kan Oromoo jibbu nurraa kaasu uummata keenya haa tokkoomsu ergaanii qabu kanadha. Namni isinii ta'e fudhattanii namni isiniin taane immoo dirqama jecha hawaa kana fudhadhaa isiniin hin jedhan. Dirqama hin qabdan. Beejiin kiyyaadhaa waan barbaadan
yeroo isinii dabarsu caqasuu dandeessan yoo isinii hin taane immoo wulliqqi jettanii bahuu dandeessan. Aslan kan Oromoof hin taane anuuf jalatti hin barbaadu. Kan yaada kiyya fudhachuu hin dandeenye arraba malee nama kisii anuuf jala hin kaa'u. Suuta baasa malee. So kanadhaa galatooma ulfaadha ilmaan Oromoo. Rabbiin haqa Oromoo haa baasu. Rabbiin haqa Jawaar Mohaammed haa baasu. Rabbiin qabsaa'ota keenya kan lubbuun darbanis kan lubbuun jiranis Rabbiin hawwii isaanii fi fedhii isaan barbaadan Rabbiin isaaniif guutee yaada muraada isaanii nuuf guutee biyya keenya daran kana caalaa bilisoomse nu argisiisuudha. Hawwiin hawaa Wallaggaa kan isheen qabdu kana gurratti sin calaw fudhattu dhiistu no problem rakkootii miti. Ani YouTube daldaluuf miti. YouTube mi'aasaa fi bishaasaa yoon beeku ani YouTube mana madaamii keessa hojjedhee argachaa jira. Alhamdulillah fi aqaba hojjedhee argachaa jira. So anangan Oromooti itti Jawaariin hin jibbu. Hangan sanyii Abdiisaa Agaatii itti Jawaariin hin jibbu. Baqqalees hin jibbu. Dhaabbilee siyaasaa kamiyyuu na jaalladha. Nama aangoo irra jiru immoo nama saba isaaf quuqamu kamiyyuu taanaan nan jaalladha. So kanadha galatooma. Yaada keessan koomentii jalatti kaa'uudha dandeessanii nan dubbisaa rakkoo hin qabu waan danda'amirraa isinii deebisa. Yoo arraba ta'e immoo namni nama arrabsu silumaayyuu sammuun isaa kun doofaadha. Waan tokko fudhachuu hin danda'u itti himames waan tokko fahamuu hin danda'u waan ta'eef jennaan of jalaa baasuudha. So of jalaa baasuutu furmaata jedhee yaada. Rabbiin immoo sinaa qajeelchu Oromummaan maal akka taate sinaa barsiisu. Dhaabni kamuu biyyaa bulchu ani dhaabarraa rakkoo hin qabu kan uummata Oromoof ta'uu barbaada. Kan jirus Rabbiin haa qajeelchu. Kan hidhames Rabbiin nuuf haa baasu du'aa godhaa. Tokkummaa irratti haasaa hamma dandeessan tokkummaatu irra filatama malee naftanyaa harka rukutuun booddeen isaa nama dhiba. Itti nama gaabbisiisa. Okay, gadi fageessaa yaada kanadhaa isiniin jedhaa ijoollee Oromoo I love you so much. Waan isin mufachiisee jiraadhe Rabbiif jecha dhiifama naa godha. Waan isin mufachiisu garuu ani hin dubbanne irra caalaan guddifachaa waan taataniif jecha kiyya fahamuu hin dandeessanii. So omaatii miti. Yaanni kiyya kanadhaa galatooma yeroo gaarii naaf qabaadha. Sirba tokko isin affeeraa yoo barbaadan. Kushiinaan jira madaamiin kiyyallee hin jirtu. Abbaa manaa ishee jira malee. So viidiyoon keenya har'aa kuni amma dhaqxanii duutanii ilmoo keessanii waan argituuf waan Oromoo arrabsuuf waan Oromoo intini jedhu yaadan dabarsina. Maaliif akka har'aatti nafuu Rabbiin hin bilisoomsa Oromoo kan baddaa gammoojjii taa'ee Oromummaa isaaf biyyoo boraafatee isinii galee kan qabsaa jiru dhaaba ganama ilkaanitti buqqaafanne isaan illee gara biyyatti nu deebi'anii bilisummaan isaan fedhan dhufee biyya keenya raffataa janaa jennee akka jiraannu Rabbiin nu haa taasisu. Nagaan gabbaanii ol deebinu namni mirga isaa falmatee waan tokko dubbatee nagaan bulu hin jiru amma beektanii maaliif mirgi hin jiru. Mirgi jirullee mirga gam tokkeedha. So waan hundaallee Rabbiin haa qajeelchu isiniin jechuudhaaf kana yaada akkasii irra dhaabbatanii waa tokko namaan jechuun immoo Abiyyi jibbaadha yoo jettan ana namaa indana mushkila ana horra. Okay, Abiyyi jibbaadha yoo jettan maali mushkilaan jibbaa dhuunfaa Abiyyi irraa hin qabu. Jibbaa dhuunfaa Abiyyi irraa hin qabu. Garuu sirna uummata Oromoo hidhuu fi sirna uummata Oromoo ajjeesee dhugaa dhoksu moo hin deeggaruudha. Kana dhugaan jirtu hubadhaa. Viidiyoo kana sumarras ni kaa'an YouTube irra kaa'uuf miti. Dalga qabee himmatti waraabee fi ofii kiyya sababa waan hin qabuudhaa fi asumarras ni kaa'an. Nama waan dubbatti deebisee gaabbuu miti ani. Nama waan tinee irraallee xawulwaalummaa qabuu miti. Ani xawulwaalummaa hin qabu. Tinii galee nama kamiyyuu hin jaalladhan hin deeggara. Yoo inni dhugaarra dhaabbatee saba isaaf quuqame. Yoo inni saba isaaf hin quuqame kalas laqa. Ammarra caalaa wanti guddaa ta'ee jiru Dr. Abiyyi Ahmed osoo hin taane kaabinee mirga argattee Oromoo ajjeestee Oromoo viidiyoo waraabdee ani shaneedhaan abbaa torbeetti jettee isinii galee nama ajjeestutu
jaratu Abiyyi akka qeeqamu kan gochaa jiru jara 100% isinii galee. Kanaafuu nuti immoo isa Oromoo wajjeesii Oromootti viidiyoo qabee waraabee maal jedhu kanaaf harka yeroo itti rukunnuun qabnu maaliif nutti dhaga'ama bakka citee dhiiga jedhanii nutti dhaga'ama. Dandeettii isaa dhabnullee dhugaa uummata Oromoo yaa Rabbi lafa hin buusii yoo jedhe namni dhageettiin hin dhufa yeroo eeggate jechuudha. So kanadha galatooma ulfaadha isinan jaalladha hundi keessanuu deeggartoota Abiyyillee isinin jibbu deeggartoota Jawaarillee isinin jibbu deeggartoota Adda Bilisummaa Oromooillee isinin jibbu hundi keenya Oromoodha. Dhaabaan adda taane malee Oromummaan adda hin taane. Oromummaan keenya tokkuma. Rabbi Oromoo godhee nu uume ganama namni namaaf hin kennu namni namarraa hin fuudhu. Ilaalchi keessan akka Oromootti goradhaadha malee dhaaba feetan deeggara. Tole. Ani dulloome hin jira galanni Rabbii hin badin. Ani dulloomuun jechuun gaheen dulloome beektaa? Guddifachaa afaan Oromoo barreessii nama arrabsa sanaayyuu ani gaheen dulloome alhamdulillah. Ati garuu amma kiyyaa geessee arguu dhiisuu dandeessa. Isinii galee? Ati amma kiyya geessee arguu dhiisuu dandeessa. Isinii galee? Bilis warra guddifachaa afaan Oromoo barreessitiin nama arrabsitan afaan keessan fayyadamaa yeroo sana diinummaa keessan adda baafannee barra jechuudha. So anaa miti Ustaaz Rayyii Abbaa Machaa arrabsaa jirtuun kaan anaa miti. Akka walii galaatti Rabbiin isin qajeelchu ani waan biraa waan isin jedhu hin qabu. Rabbiin danda'a hundaayyuu isin qajeelchuudha. Fedhu beejii kana gubee balleessee beejii biraa banachuu hin danda'a. Gubee beejii biraa fayyadamuu hin danda'a. Yoon barbaade. Isin galee? So kanaafuu TikTokii kiyyallee hordofuudhaan dandeessanii yaadni kiyyaaf yaadni koo ammaaf yaadni koo duraa wal adda namni yoo dogongore bakka dogongora isaatti dhaabbatee immoo hin qajeeleen sirrata. So kanadha galatoomaa ulfaadha yaada biraa hin qabu. Wuma isin koomentii jalatti waa hedduu dubbattaniif yaada kana isin addasni baasuu barbaade. Ani hawaan nama jijjiiramu miti durassanii nama bitamee nama deeggaru miti. Tarii harri kun bor iftaan jijjiiramni dhufaa tokko ta'uu laata kan jedhu irraan sabarii malee wallaaleetii miti waan hundaa'u nan beeka. Oromummaan harreef natti hin dhaga'amne. Miidhamni Oromoo harreef natti hin argamne garuu daran ulfaataa dhufe isinii galee namni waa baachaa dhaqee yeroo dadhabu ba'aa sana lafa kaa'amu akkam. Kanaafuu waan hundaa yeroo ulfaatu dhiisee way Abiyyi gadi hin deebisne ol hin deebisne Abiyyi ammoo jibbaa dhuunfaa irraan qabu laakiin hojii isaa munan balaaleffadha akka uummata Oromoo akka intala Oromoo tokkotti. Kana dhugaan jirtu galatooma baay'een isin jaalladha Oromoo koo Oromoo walitti qabna amantaa walitti qabna namni qafoon tokko uummata Oromoo arrabseedhaaf sababa isaa ganda namaa tuquu hin qabnu. Isinii galee namni tokko yeroo waa tokko dubbatu ganda isaa bakka bu'ee hin dubbatu gandi namaa kamiyyuu kutaan Oromiyaa kabajaa qaba ulamaa qaba sheeka qaba qabsaa qaba. Isinii galee namni sun ganda isaa bakka bu'ee hayyuu Oromoo arrabsaan jiru waan ta'eef deebii illaatiif hin asiniinaan jedha. Galatooma waan na caqastaniif yeroo keessan na laattanii sa'aatii darbee dhufeenillee sanan jaalladha baay'ee. Turtii gaarii nagaannaaf bulaa uummata koo uummata kabajamaa Oromoo koo I love you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.